Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Let's go. Ni haa eegalu. Of sirreessi yookiin immoo gadi dhiisii bahi. Of sirreessi yookiin immoo gadi dhiisiitii bahi. Of sirreessi yookiin gadi dhiisiitii bahi maybe dalagaarraa haa ta'u or something wanta ta'e wayirraatiin of sirreessi or gadi dhiisii bahi yookiin bahi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaa maal jechuu dandeenya? Maal jechuu dandeenya? What can we say? What can we say? You can try. You can try. Good. Shape up or shape up. Shape up or shape up. Shape up or shape up jechuu dandeenya. Haa jechuun nama ta'e bakka dalagaa wayiitti yeroo baay'ee jechoota akkasii kana phrasal verb akkasii kun kan nuyi hedduminaan fayyadamnu bakka hojiitti yookiis bakka dalagaa tokkotti namni ta'e waa seeraan hojjechaa hin jiru yoo ta'e itti gaafatamummaatti kenname seeraan dalagaa hin jiru yoo ta'e yookiin of sirreessiiti hojjedhu yookiin immoo dhiisiiti bahee dalagaa kanaan jenna. So eriyaa akkasitti yookiis immoo wantolee akkasiif akka kana jennee phrasal verbota akkasii fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Shape up or shape up. Hey Chala, shape up or shape up. Hey Chalto or Bondo or somebody nama barbaanne sana akka busne shape up or shape up jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Yeroo akka kana jennu namichi immoo complainii wayii yookiis immoo yaada akka sanaaf sababii kanaaf akkas goote yookiis kanaaf akkanaan jetti jechuun sanaaf fakkeenyaaf nama ta'etu sitti na hamate natti fakkaata. Callistee akka kana naan hin jenne so nama ta'etu sitti na hamate nama ta'etu na hamate waa'ee koo sitti aqaaxxare kan jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin. So akka sanadha fakkaata jechi yoo barbaanne immoo I think someone has snitched on me. I think someone has snitched on me. I think someone has snitched on me. Snitched on. Kajedhu kana fayyadamne I think someone has snitched on me. I know that. Someone has snitched on me. Nama ta'etu sitti na hamate natti fakkaata nan beeka jechi yoo barbaanne immoo akana jechuu ni dandeenya jechuudha. Snitched on. Snitched on kajedhu kun hamachuu jechuudha. Phrasal verbiin kun snitched on. Snitched on kajedhu kun hamachuu jechuudha. Waa'ee nama tokko gaarummaa isaa yookiis gaarii isaa kan hin taane hammina isaa negative side isaa haasawaa jechuudha. Snitched on. So sana fayyadamne akkas jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf na hin hamatiini. Akkati na hamattu dhagaheera na hin hamatiini. Na hin hamatiini jechuu yoo barbaanne snitched on ka jedhu fayyadamne don't snitch on me. Don't snitch on me. Do not snitch on me jechuu ni dandeenya jechuudha. Maal jechuudha? Na hin hamatiini. Na hin hamatiini jechuu barbaanne don't snitch on me. Don't snitch on me jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Isa hin hamatiini. Ishee hin hamatiini. Isaan hin hamatiini jechuu barbaanne immoo pronouns fayyadamu kana subject jijjiiruudhaan don't snitch on him. Don't snitch on her. Don't snitch on the. Kanaaf kana fakkaatan pronouns jiran sana fayyadamu jijjiiruutiin hin hamatiini, na hin hamatiini, ishee hin hamatiini, isa hin hamatiini, isaan hin hamatiini, don't snitch on us
nu hin amatiin illee jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Great. Is it clear? Do you have any ambiguity? Question? Good. Good. Lakki gonkumaayyuu namni sitti na hamate hin jiru. Lakki gonkumaayyuu jechuu barbaan normally kan nuyi usually fayyadamnu never ever. Never ever ka jennudha. So phrasal verb ka biraan bakka never sana fayyadamuu ni dandeenyu. Fat chance. Fat chance ka jedhudha jechuudha. Fat jechuun akkuma beeknu furdaa, furdina jechuudha. Chance. Chance ka jedhu immoo carraadha. So fat chance jechuun wanti kun ta'uunsaa guddaadha. Carraa akkasii wanta kana ta'uunsaa kana jechuun wantichi tasumaayyuu jechuudha. Ta'uunsaa guddaadha jechuun hin ta'uu jechuudha. Kontekstuwaala kanatti gonkumaayyuu lakkii ara befisum isa jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin. Gonkumaayyuu never ka jennu sana phrasal verbii kana fat chance jechuu ni dandeenya jechuudha. So namni tokko gaafa dhufee namatu sitti na hamatee miti yoo I think someone has sneaked on me gaafa jedhu fat chance jedhee gonkumaayyuu lakkii namni tokkoyyuu natti sitiin hin himanne jecha jira jechuudha. Great. So bahi asii bahi. Get out ka jedhu hundumti keenya ni beekna. So asii bahi yookiin immoo get out of here. Get out of here. Get out of here jechuu ni dandeenya jechuudha. Get out jechuun bahidha. Asii ka jedhu here ka jedhu dabaluutiin get out of here. Get out of here. Or we can say that instead of get out of here, just we can utilize or we can use boot off. Boot off. Boot off jechuunis immoo F lama yoo daballe asii bahi jechuudha. Asiiti bahi ka jedhu kun phrasal verbii get out of here ka jedhu bakka bu'uudha jechuudha. Boot off. Boot off. Boot off jechuun phrasal verbii maal bakka bu'uudha jenne get out of here ka jedhu kan bakka bu'uudha jechuudha. Asii bahi jechuu barbaan boot off jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Jabaadhu hojjedhu. Jabaadhuutii hojjedhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin phrasal verbii buckle down ka jedhu fayyadamuutiin you should buckle down. You should buckle down. You should buckle down jechuu ni dandeenya jechuudha. Or I have to buckle down. Ani jabaadhee hojjechuun qaba jechuu barbaanne immoo I have to buckle down. We have to buckle down. Kanaaf kan kana fakkaatan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Asitti akkuma iskiriinitti argaa jirtan kana buckle down jechuun jabaatanii hojjechuu. Qabanii gadi jedhanii jechuudha. Directly buckle jechuun akkuma beeknu qabuudha. So buckle down jechuun jabaatanii hojjechuu gadi jedhanii baay'ee jabaatanii hojjechuudha jechuudha. Jabaatanii hojjechuudha jechuudha. Jabaatanii hojjechuudha jechuudha. Buckle down jechuun. So kana fayyadamne kontekstii barbaanetti senteensii barbaanne yookiin ergaa barbaanne afaan Ingiliffaatiin dabarfachuu dandeenya jechuudha. Good. Good.